Ishi harka fuunee kam jirtu daawwattoonni chaanaalii kooti. Egaan guyyaa irraa kana muuvii barumsa biraa qabadde isiniif dhufeetan jira jechaadha. Maatimaatiksii kutaa 11ffaa paartii 3 irra geenye irra jechaadha. 1.2 sum additional types of functions kan jedhu walii wajjin ilaala jechaadha. Amma xumuraatti viidiyoo kana laayik gochaana wajjin tura. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jedheera. Chaanaalii kana subscribe gochuun mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu cuqaatuutiin ol godhadhaan wajjin maatii ta'an isiniin jedha. Egaan amma xumuraatti kan siif faana turan Saamu'eel Shibbiruuti. Kanaaf amma xumuraatti wajjin turan affeerraa kootii kallattii hirmaan gara barumsa keenyaatti gala. Sum additional types of functions jalatti gaa revision on function kan jedhu walii wajjin ilaalla. Isa dura function jechuun maal akka ta'e ilaala jechaadha. Function jechuun doomeniin deddeebi'aa irra deddeebi'uu yoo baatudha jechaadha. Functioniin tokko doomeniin tokko jechaadha kallattiidhaan doomeniin tokko kallattiidhaan maaltu qaba? Range itti paired ta'uu qaba jechaadha. Egaan function jechuun wanta cimdii ta'e tokkodha jechaadha. Wanta cimdii ta'e sun immoo doomeniin isaa kallattiidhaan paired ta'e range wajjin paired ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf amma fakkeenyaaf activity 1.3 kana keessatti kan nuti ilaallu which of the following gaaffii tokkoffaan which of the following are functions functionii kan ta'e keessaa kamidha jedha. Isa ilaaluudhaaf egaan doomenii range isaa ilaaluutti qabna. Doomeniin irra deddeebi'aadha yoo ta'e akkuma jalqaba irratti definition jalqaba irratti ilaalla jechaadha. Doomeniin irra deddeebi'aa yoo ta'e functionii ta'uu hin danda'u yookiin doomeniin tokkichi range adda addaa wajjin paired ta'a yoo ta'e fakkeenyaaf A jalatti jechaadha. Bifa kanaan amma fakkeenyaaf A jedhee A erga jedhee booddee immoo jechaadha. Asitti 1 2 3 kan jedhu ta'e asirratti immoo B jedhee jechaadha. A B C kan jedhu ta'e jechaadha. Akkas jedhee booddee maal jechuun qabu jechaadha. Doomeniin tokkichi range tokko range adda addaatti paired ta'uu qabu. Kana jechuun direct akka kana ta'uu qaba jechaadha. Akka kana ta'uutii qaba. Akkasiin taanaan akka kana function jennaan jechaadha akkasitti. Kanaan function jechuun ni dandeenya. Haa ta'u iyyuu malee bifa leezaanii uumee jechaadha. Leezaanii jechuun keenya fakkeenya doomeniin tokkichi jechaadha. Bifa kanaatiin range lamatti yoo paired ta'e kun bifa leezaanii jechaadha. Bifa leezaanii kanaa kan qabu jechaadha. Functionii jedhamuutii hin danda'u. Akkasumas doomeniin tokkichi kun rangein tokkichi bifa kanaatiin ta'uutii ni danda'a. Haa ta'u malee jechaadha doomenii irratti deebilii ta'uu qabu yookiin doomeniin tokkichi range garagaraatti paired ta'uutii hin qabu hin danda'u jechaadha. Kanaaf bifa kanaatiin jechaadha function kan nuti jennu. Kanaaf functionoota kan ta'an keessaa adda baafanna jechaadha. Gaaffii tokkoffaan jechaadha. R'n pairing jalqabaa 1 0 2 0 3 1 1 6. Bakka kanatti yoo ilaallu doomeniin iddoo kanatti kan 0 wajjin paired ta'ee jiruu fi kan 6 ta'e wajjin paired ta'ee jiru kun deebilii ta'eera 1 0 1 6. Kanaaf doomeniin isaa 1 ta'eera jechaadha. 1 si'a lama maal ta'eera paired ta'eera. Kun maal ta'eera bifa leezaanii uumeera jechaadha. Kanaaf isa kana maal goonare functionii jedhamuutii hin danda'u jechaadha. B ilaaluu dandeenya. B'n keenya maalidha? 1,0 2,0 3,1 6,1 iddoo kanatti ni nuti ilaalle kunuuti. Amma fakkeenyaaf rangein iddoo kanatti waan ta'ee jira. 6 keenya rangein keenya asitti waan ta'eera. Asittis waan ta'eera. Maal ta'eera? Rangein deebilii ta'eera. Bifa greater than jechaadha. Bifti greater than kun maal ta'uu danda'a? Functionii ta'uu danda'a. Haa ta'u malee bifti less than maal ta'uu hin danda'u? Functionii ta'uu hin danda'u jechaadha. Kanaaf B'n keenya gabaabamatti maal dharee functioniidha jechaadha. Doomeniin deddeebi'ee hin jiru waan ta'eedhaaf isa kana functioniidha jennee bira darbuu dandeenya. Siin keenyas fakkeenyaaf yoo ilaalle jechaadha. Siin keenya kun y is equals to 2x minus 1. Siin functionii ta'uu ni danda'a. Maaliif doomeniin isaa tokkittiidhuma paired ta'ee jira jechaadha. Bifa greater thanittiinidha kan inni paired ta'u bifa less thanittiin miti jechaadha. Kanaaf inni maalidha? Akkasumatti ilaaltanii ilaaluu dandeessu kun functionidha jechaadha. Kanaaf as keessaa kun miti kun functionii miti kunis functionii miti. Kanaaf C'dhaa fi B qofaadha jechaadha as keessaa functionii kan ta'uutii danda'u. Inni taanu gaaffii lamaffaa jechaadha. Yaa wantichi uumama salphaa waan qal'aarii waan ta'eedhaaf error daddarbaatu jira. Let f of x is equals to g of x minus 20. G of x is equal to and radical 3x plus 7. Find the domains of f and g
and evaluate the following. Kunis baay'ee salphaadha. Sababni isaa nuuf laatameeti jira wanti nuti keessa galchine ittiin barbaadnu domain range isaa jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf irratti f keessa galchi jedha -2 kana jechuun 9 into -2 -2 jedha. 9 times -2 -8 dha. -180 jechaadha. -2 kana jechuun gabaabumatti meeqa -20 dha jechaadha. Kun kana ta'a. Inni irra jiru meeqa ta'a jechaadha? -20 dha jechaadha. -20 dha. Inni b irra jiru immoo maal ta'a? f of -1/2 kana f of x keessa galchina jechaadha. Inni immoo 9 into -1/2 -2 dhufa jechaadha. Inni immoo maal ta'a? 9 into -1/2 kana jechuun -9/2 -2 dhufa jechaadha. Kana isa kana waan galchine LCM isaanii barbaanna jechaadha. Yeroo LCM isaanii barbaannu maadha? LCM waan iftuudha jechaadha. Inni meeqadha? 2 dha jechaadha. LCM waan iftu. Kanaaf 2 isa kana jechaadha. 2 dhaaf irraa inni meeqa ta'a? 2 dhaaf gaafa irru waan dhufa. 1 times -9 dhufa jechaadha. Minus iddoo kana jira waan ta'eef kun iddoo kana minus jira. Minus goona 2 divided by 1 2 dhufa jechaadha. Times -2 times -2 yeroo ta'u -4 ta'a jechaadha. Inni kun -4. Kanaaf -9 -4 -9 -4 kun maal ta'a? Walidaa yookiin plus ta'a jechaadha. Plus gaafa ta'u garuu inni gara bitaa jiru kun guddaa waan ta'eef maal ta'a? Kun negatiivii qaqqabatee jira lamaan isaayyuu. Inni gama bitaa kun jiru guddaa ta'e jennaan jechaadha. Yeroo kamiyyuu negatiivii dhufa. Garuu inni kun xiqqaa ta'e jennaan poozitiivii dhufa jechaadha. Kanaaf -9 -4 kun maal ta'a? -13 dhufa jechaadha. -13 4 tuun keenya kunoo jedha waan ta'eef tuudha. Kanaaf meeqa dhufa jechaadha inni? -6.5 dhufa jechaadha. Maaltu biin keenya kun jechaadha. -6.5 dhufa jechaadha. Inni taanu g dha yookiin c dha. G of 3 kan jedhu kanadha. Isa immoo maal goona? Under radical 3 into 3 plus 7. Sababni isaa kana maaliif ani ta'e inni kun f waan qabuufan f of x keessa galche. Inni kun immoo g waan qabuuf qofaaf g of x keessa galachaadha. Confuse akkasiin hin goone fedhetanii. Kanaaf 3 times 3 9 plus 7 9 plus 7 jechaadha. Under radical 9 plus 7 jechuun 60 dha. Under radical 60 radical keessa bahu meeqa ta'a? 4 ta'a jechaadha. Kanaaf siin keenya meeqadha jechaadha? 4 jechaadha. Egaan gabaabumatti wayin function yookiin activity kana keessatti kan ilaallatu kana fakkaata jechaadha. Note kana ni jedhu kana ilaalla. A function is a relation in which no two distinct ordered pairs have the same first element. Kuno isaan malaalaa turre jechaadha. Domainiin tokkichi jechaadha. Function jechuun gabaabumatti relation jechuu yoo ta'u yookiin paired kan ta'e yoo ta'u jechaadha. F of A, B jechaadha. Paired ta'uu qaba jechaadha. Cimdiidhaan kennamuutii qaba. Functioning kun egaa bifa cimdiitiin kan kennamu ta'ee jechaadha. Domainiin isaa yookiin first elementiin isaa sun jechaadha. Paired lamatti yookiin range lamatti paired ta'uu qabu jechaadha. Inni lama ittaanu if f is a function with domain and range or a subset of b, we write f of a approaches to b or a f of b. Bifa kanaatiin barraa'uutii danda'a jechaadha functioning. And then if f is a approaches b is given by a rule that maps x from a to y in, then we write y is equals to f of x ittiin barreessuutti dandeenya jechaadha. Bifa nuti ittiin functionii keenya barreeffachuutti dandeenyudha jechaadha kana nutti himaa jiru. Inni itti aanu maal jedha? Example ilaalla jechaadha. Suppose f of a approaches to b is given function 5x minus 1. 5x minus 1 for any x is an element of a. What are the possible ways of writing this function? Function kana jechaadha. Bifa kamiitiin barreessuu dandeenya yookiin bifa meeqaatiin barreessuu dandeenya jedheetu nu gaafachaa jira jechaadha. Kanaaf functionoota bifa adda addaatiin barreessuutii ni dandeenya.
bifti nuti ittiin barreessinu fakkeenyaaf x kana fudhannee jechaadha f of x approaches to 5x minus 1 jechuun itti ni dandeenya yookiin immoo isa f of jennee tuqaa keenya kana f of x jenneetiin akka kanatti barreessuutii ni dandeenya jechaadha akkasumas bakka f of x immoo maal gashuutii dandeenya jechaadha y jechuudha jechaadha f of x wanti jalqabarra dhufuu qabu kamiyyuu jechaadha y ta'uu qaba x jalqabarra dhufuutiin qabu kanaaf baay'inaan y kana fayyadamna jechaadha inni taanu x is f of x minus 5x minus 1 kun hundumti isaa maal agarsiisa jechaadha 5x minus 1 kun akka ittiin barraa'udha yookiin faankishiniin 5x minus 1 jedhamu kun bifa ittiin barraa'udha jechaadha inni taanu f of x mallattoon kun akkamittiin waamama jedha dubbifama f of x jedhameetiin dubbifama jechaadha y f of x if and if p of x comma y is point on the graph of f y is equals to f of x kun jechaadha graph irratti point f irratti argama jechaadha vertical test function kan karaa ittiin test goonu yookiin ibsinu keessaa madaalu keessaa function dhamo function miti jennee ilaalu keessaa tokko jechaadha vertical line test kan jedhamutu jira jechaadha a set of points in the Cartesian plane is the graph of function if and only if no vertical line intersect the set more one than once kana jechaadha graafii tokko function dha jechuudhaaf graafii vertically kun fakkeenyaaf graafii bifa kanaatiin yoo kaasne ilaalle jechaadha wanti tokko function ta'uudhaaf maalidha vertically isa ta'e yookiin kun x axis dha y jennee ilaaluu dandeenya inni y kun vertically dha inni x kun immoo maalidha horizontal dha jechaadha kanaaf function maal gochuun qabu jechaadha graafii isa vertically kana si'a lama wal si tokko approach gochuun qabu jechaadha fakkeenyaaf kun graafiin kun maal jechaadha function ta'uu hin danda'u sababni isaa kunoo bakka kanatti al tokko tuqeetiin jira adda kanatti addana kanatti tuqee jira addanatti tuqee jira addanatti tuqee jira jechaadha vertical line isa kana si meeqa tuqee jira jechaadha tokko lama sadii afur si afur tuqee jira jechaadha 4 times kun maal ta'uu hin danda'u jechaadha inni immoo maal nuun jedhee no vertical line intersect the set more than once si tokko tuquutii hin danda'u kanaaf isa kana function jechuutiin qabnu hin dandeenye jechaadha inni kun maalidha jechaadha vertical line test dhaan yeroo itti function keenya adda baasnu jechaadha definition 1.2 a function f a approaches to b is said to be odd if and only if for any x is an element of a f of minus x is equals to minus f minus f of x egaan kana jechuun maal jechuudha powering yookiin odd wanti ta'e tokko bal'inaan gara kanatti ilaalla example keessatti garuu wanti odd dhaan kenname tokko yoo ittiin baay'isnes squarein taas yoo odd ta'e jechaadha deemee maal ta'a minus mataa yookiin xumurri isaa minus isaa jechaadha amma fakkeenyaaf x square keessa jechaadha lakkoofsa abbaa fedhe real number kamiin yoo galchine jechaadha yookiin integer kamiin yoo galchine maal ta'uu hin danda'u jechaadha as keessaa baay'ee negative kan ta'u hin jiru sababni isaa asirratti kan barraa'u x square kan jedhu kun even dha waan ta'eef jechaadha haa ta'u malee immoo jechaadha addana kanatti 3 yoo barreessine x is the power of 3 kanaaf jechaadha negative yoo galchine maaluma ta'a jechaadha deebi'eedhuma negative ta'a jechaadha garuu x square kan jedhu kana keessatti negative yoo barreessine deebi'ee positive ta'a jechaadha kana isa kana dhaabbalinaan kan inni haasa'u odd yoo galchine maal ta'a jechaadha yeroo power isaa negative ta'us negative ta'a jechaadha even if only if for any x is an element of f of minus x is equals to x is a mirror jechaadha the evenness or oddness of a function is called parity odd dhamo function odd dhamo even dha jennee kan nuti adda baafnu maal jedhamee beekama jechaadha parity jedhameetiin waamamaa jechaadha fakkeenyaaf kun example kan irratti bal'inaan akkasiin eegalu abdiin qaba irratti maal jedha f of x is equals to x cube is odd since f of minus x is equals to minus x cube minus x kun jechaadha powering isaa kun
OD waan ta'eef yookiin mangoo kan jennu sana waan ta'eef gaafa achi keessaa bahu minus x cube ta'a. Kanaaf bifa kamiin ibsa maree minus f of x dhaan ibsama jechuudha. Addana kanatti immoo evenidha jechuudha yookiin poweriin isaa lakkoofsa guutuu waan ta'eef jechuudha. Yoo dhuma negatiiviin keessa galee iyyuu deemee maal ta'a positive ta'a jechuudha. F of x equals to x plus 1 is neither even or odd, since f of minus x is equals to minus x plus 1 different from minus x plus 1 minus in x plus 1 and is equals to minus f of x. F of x plus 1 kun immoo maal jechuudha even is miti even is hin ta'u odd is hin ta'u jechuudha. Sababni isaa x plus 1 ni fi x minus into x plus 1 kun tokko hin ta'u jechuudha. Sababni isaa x plus 1 kan jennu kun maalidha gaafa asii ittiin baay'isnu jechuudha. Kun minus x minus if plus minus wal godha waan ta'eef kanaaf x plus 1 fi kun immoo maalidha jechuudha wal qixxaamiti waan ta'eedhaaf jechuudha. Exponential and logarithmic function. A function f real number approaches to 0, infinity given by f of x is equals to a the power of x. S less than 0, s different from 1 is called an exponential function. Gan jechaadha lakkoofsi constant ta'e a the power of x kan jedhu kun constant ta'e jechaadha. Lakkoofsi powerii mataa isaarra poweriin asirra jiru kun jechaadha greater than n kuni greater than 0 ta'uutii qaba. n greater than ita garuu poweriin kun maal jechaadha rational number ta'uutii ni danda'a jechaadha. Positive ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'a, fraction ta'uu danda'a. Whatever garuu ni maal ta'a rational number ta'uutii ni danda'a jechaadha. A function f of 0, infinity approaches to real number given by f of x equals to log of log of x to the base a is less than 0, s different one is called logarithmic function. Again way logarithmic grade 10 keessatti balanan ilaaltaniitu jirtu jechaadha. n iddoo kanatti immoo jechaadha log of x to the base a n keenya yeroo hundumaa maal ta'uu qaba jechaadha less than greater than 0 dhaal ta'uu qaba. Maaliif 0 ta'e jenna constant number inni asirratti hafe jechaadha 0 ta'uu deebiin keenya deemee 0 ta'a waan ta'eedhaaf jechaadha. Kanaaf n keenya maal ta'uutii qaba jechaadha greater than 0 ta'uutii qaba jechaadha yeroo hundumaa. Inni kun immoo maal jedhama logarithmic function jedhama jechaadha. Inni xumuraa jechaadha if s less than greater than 0, s different from 1, then log of a the power of x to the base a is equals to a the power of log of x to the base a is equals to x. Kun beekumsa keenya kutaa 10tiin jira jechaadha. Kutaa 10tti bal'inaan ilaaltaniitu kana fakkaata jechaadha. Wayin functionii exercise 1.1 exercise 1.3 ilaalla jechaadha. Exercise 1.3 kun functionii amma nuti ilaalla irratti hundaa'eedha jechaadha kan inni waa jedhu. Kanaaf mataa goonee rukunee keessa baana. Draw the graph of each of the following functions. Egaan graafii kaasuu inni ilaalla addanatti f of x is equals to 3x minus 1/2. Graafii isaa kaasna jechaadha kan nu gaafatame graafii functionii kana kan nuti kaasna jechaadha. Kanaaf graafii kaasuudhaaf maal gochuutii qabna functionicha barreeffachuutii qabna jechaadha. f of x is equals to 3x minus 1 divided by 2 jechaadha. Kanaaf functionii keenya arga ta'eeti graafii keenya kaafachuudhaaf x dhaaf f of x nu barbaachisa jechaadha. f of x keenya yookiin y jechaadha. f of x jennee irramma isaan kana nu barbaachisa. Ashi gaafa minus 3 jennaas biratti minus 2 minus 1 0 1 2 3 ifa kanaatiin ilaallanne sararaan jechaadha. Kanaaf gaafa minus 3 ta'u meeqa ta'a 3 into minus 3 minus 1 divided by 2 jechaadha. 3 times 3 minus 3 minus 9 minus 9 minus 1 minus 10 yeah minus 9 minus 1 jecha minus 10 divided by 2 is equals to minus 5 jechaadha. Echi kanaaf inni kun maal dhufa minus 5 nu dhufa jechaadha. Yeroo minus 2 galchuun immoo 3 into minus 2 minus 6 dha. Minus 6 minus 1 minus 6 minus 1 minus 7 dha. Minus 7/2 dhufa jechaadha yeroo 2
7 over 2 then minus dabala yeroo waan ito immoo 3 minus 1 minus 4 minus 2 dhufa jechaadha. Eeshi yeroo 0 galchinu 3 0 minus 1 over 2 dhufa jechaadha. Minus 1 over 2 yeroo waan galchinu immoo 3 times 1 minus 1 dhufa jechaadha. Yeroo 2 galchinu immoo 3 6 minus 5 over 2 dhufa jechaadha. 3 9 9 8 9 minus 1 8 over 2 4 4 dhufa jechaadha. Kanaaf kana sammuutti qabattanii kallattiimaan giraaficha kaasutti deebina jechaadha. Giraaficha gaafa kaasnu akka kam ta'a? Makan hundumaa iddoo jennee giraafii keenya kaafanna jechaadha. Giraafii keenya yeroo kaasnu maal goona? Sirriitti hordofaa jechaadha. Iddoo kana gaamee dogoggoramuun hin qabamu jechaadha. Kanaaf pointoonni muraasni jiru. Minus 3 minus 1 minus 2 minus 3 duwwaatti sararra jechaadha. Inni kun immoo 1 2 3 goona jechaadha. Achii olis 1 2 3 kan jedhu jira. Isa biroos jira garuu minus 1 minus 2 minus 3 dha jechaadha iddoo kanas. Kanaaf yeroo minus 1 ta'u meeqa dhanne minus 2 ta'a. Minus 1 jechaan bakka kanadha. Halluu koon jijjiirradha. Yeroo minus 1 ta'u meeqa ta'a? Minus 2 ta'a jechaadha iddoo kana gadi dhufee. Minus 1 minus 2 jechaan bakka kanadha. Iddoo isaanitti wal argan jechaadha. Minus 1 iddoo kana, minus 2 immoo bakka kana jechaadha. Bakka kanatti wal argu. Yeroo 0 ta'u immoo minus 1 over 2. Minus 1 over 2 jechaan minus 0.5. Zeroon bakka kana yoo ta'u minus 1 over 2 minus 0.5 jechaan immoo 0 fi 1 gidduu jira jechaadha karaa negatiiviitiin. Bakka kana jira jechaadha. Yeroo positivii waan ta'u immoo meeqa ta'a jechaadha? 1 positive 1 jechaa iddoo kanatti walitti dhufa jechaadha. Yeroo 2 ta'u immoo 5 over 2. 5 over 2 jechuun 2 bakka kanadha. 5 over 2 jechaan 2.5 jechaadha. 2.5 jechuun bakka kanadha jechaadha. 3 fi 2 gidduutti argama waan ta'eef. Yeroo 3 ta'u immoo 4 jechaadha. 3 as biradha. 4in 2 kana gararraa ol siqee bakka kana jira jechaadha. As biraa meeqa kaane? Negative 1 irraa kaane. Yeroo negative 2 ta'u immoo negative 7 over negative 2 bakka kana jira. Negative 2 negative 7 over 2 ta'a jenneerra. Chaartiitti amma x fi y yookiin x fi f of x kaasnerra ilaaleetiin jirra jechaadha. Negative 7 over 2 jechaan meeqadha? Gaafa hiramu jechaadha. Gara 3 point waan akkasii ta'a jechaadha. Kanaaf gadi darbee jechaadha 3.3 gajjallaa jechaadha gara kana dhufeeti jechaadha gadi darbee. Negative 3 immoo meeqa ta'a jechaadha? Negative 3 bakka kana innis kana gajjallaa gad darbee jechaadha. Gara kanaan gad darbee gara gadii jira. Kanaaf giraafii keenya yeroo kaasnu akka kam ta'a? Giraafii keenya gaafa kaasnu directii kallattii kanaan jechaadha. Kana kutee darba. Giraafiin kun maal ta'a jechaadha? Giraafiin kun maal agarsiisa? F of x is equals to 3x minus 1 over 2 kan jedhu jechaadha. Kanaaf giraafiin keenya kana fakkaataa jechaadha. Kanaaf giraafiin isa amma arginedha. Giraafii B fi C haala kanaatiin hojjechuun hin danda'amu jechaadha. Giraafiin B fi C immoo maal fakkaata? Kunoo kana fakkaata jechaadha. Giraafii A sana immoo hojjennee kaane kana fakkaata. Kunoo haala kanaatiin jechaadha. Giraafiin B immoo kunoo kana fakkaata jechaadha. Graafiin B y is equals to under radical x plus 1 kan jedhudha jechaadha. Kanaaf inni kana fakkaata jechaadha deebiinsa. Kan siis kun walumaas argitanuun kana fakkaata jechaadha graafiin C. Graafiin C y is equals to 4 irratti cross kan godhudha jechaadha. Inni kun immoo baay'ee waan sirra kisu miti. Kanaaf kana fakkaata jechaadha. Kan hundumaa isaayyuu hojjechuutiin dandeessu jechaadha. Waan numa ilaalle keessaatidha jechaadha.
Kanaaf wanti nuti cimuu hin qabaatu barumsa keenya guyyaarraa asirratti yoo xumurre waan rakkisu hin qabaatu. Kanaaf yeroo itti aanu maal goona paartii 4 irratti power functions kan jedhu bal'inaan walii wajjin ilaalachaadha. Waan amma yoonaatti na wajjin turtaniif thank you so much. Galatoomaa guddaan kan galateeffadha. Barumsa yeroo biraadhaan amma wal agarruutti nagaannaaf tura. Sinfaana kan waliin ture amsaamiin ture. Chaanaalii kana hiriyoota keessaniif share godhaan jedha. Like gochuudhaan daawwadhaa viidiyoo kana yeroo hundumaa comment godhaa yaada qabdan commentiin keessan nuuf jajjabina jechaadha. Karaa ittiin quunnamuu barbaadan yoo barbaadan description box viidiyoo kanaa jalatti lakkoofsa bilbilaan koo nan kaa'a. Akkasumas description box chaanaalii kanaa keessa immoo jechaadha username telegram koo achi keessa waan jiruuf karaa sanallee naquunnamuu hin dandeessu. Kanarraan kanaaf immoo chaanaalii kana yookiin viidiyoo kana jalatti commentii barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Waan wajjin turtaniif thank you so much. Bye bye.